warri subscribe goone subscribe godha warri asin dura support nu godhaa jirtan baay'ee galatoomaa nutis isin jaalanna isinin jecha adda video haarawaa qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Videoon kun hudhaamu isa jedhamu nyaata kutaa Arsii keessatti beekamu adda yeroo gabaabatti akkamitti hojjetama hudhaamuun kun maal fakkaata ka jedhu yoo na hordoftan ni argitan. Amma kallattimaa gara wantoota nu barbaachisuu deemna na hordofaa. Wantoonni nu barbaachisan daakuu boqqollaa, urgoo daalattiif mi'eessituu keessaa kosoranni walitti tumameera. Barbaree xiqqoon nu barbaachisa diimaa bareedaa haa ta'u yoo ka yaadattanii biyyatti hawwanni keenya barbaree itti daatti jechuun shiddee hamaamoo irra baay'ee mi'aa. Kun sooqiddaa kun waan itti dukkuufannu amma garuma hojii deemna. Keessinee kaanee jirra dhiifama hinda gadhee koyee barnu barbaachisa hudhaamoo hojjechuuf koyee kana Walmartitti illee argitanii koyee kana fayyadama. Kana ammoo miicee kee asitti qopheesseera. Koyee kana irratti hojjetamu hudhaamuun jechoo. Anis dagadheera garuu dagachuu waan hin qabneef nyaata mi'aa baay'ee namatti tola. Annan ituutiin illee nyaatama shaanaan illee nyaatama kuno koyee. Microwave keessa geenne jechuun daqiiqaa 20f. Hudhaamoo bareedaa daqiiqaa 20 booda walitti deebina. Daqiiqaa 20 booda baafnee jirra. Mee wajjin laalla. Malaka fakkaatu illalla. Rambooli akkanam maratanii nyaatanii kun akka argitan mataallee isinii baasnaa. Akka seeraatitti ramba'uun quncifamu isinitti agarsiisuuf baasaaraani. Kun akka argitan kana akkana nyaatanii hin qopheessan jechuun amma aannaniin qopheessine. Kun kana fakkaataa
aannan oo'ituutinillee aannan itittuutinillee shaanaanillee hin nyaatama keessaan aannan oo'ituutiif aannan itittuun mi'aa nyaata daqiiqa 20 keessa isin dhaqqabu aadaa keessanillee nyaata mi'aallee yeroo xiqqootti nyaattanii viidiyoo kana hin jaalattan jedheetiin abdii qabaa yoo jaalattanii jettanii share follow subscribe gochuudhaani support nu godhaan kenna dhaamsa yeroo hundaati aadaan keenya bareedaa dagachuu hin qabnu torbaan nyaata aadaa gara biraa qabadhee haga isinii dhufuuf nama torbaanii nu haa godhu nagaatti